ilmaan oromoo marti keessanuu baga jiraatanii isiniin jedha maashaallah isiniin jedhee jira akka isiniin jira ilmaan oromoo marti keessanuu bakka jirtaniif nageenyi rabbii isin wajjin haa ta'u isiniin jedha akka siduraan dhufee yaadan qabu keessaa yoo isinitti tole buunaatti yoo isinitti hin tolle immoo dhiisuu ni dandeessu waa'ee obboleettii keenyaa karaa Yemen irraa deemtee dhuftee biyya Saudi Arabiyaa galtee sareen maraatuun karaatti lakkaftee nuti Oromoon hin bilisoomne jenna malee bilisummaan hin jirtu bilisummaan kana caaltee jirtu maaliif Oromoo irratti qabata yoo ammaa kana jechuudha yeroo taa'anii ilaalanii jechuudha waa'een Oromummaa kunis xiqqoo ishee namatti ulfaata maaliif akkasitti yoo naan jettan rakkoon qabu gaaffii yoo qabaatan illee isinii deebisa kanaafu obboleettiin keenya jechuudha haadha kiyyaa rakkina keessaan baasa jettee abbaan isheellee gara rabbii deemaniiru rabbi jannata rabbii haa galchuu karaa miillaatiin jechuudha karaa xiyyaaraatiin danda'amuuf hiidinnaan karaa miillaatiin dhiiraan qixxaattee balaa meeqa argitee yaadan taane keessa galtee galaana kana gubbaarratti jechuudha waa hedduus argitee bu'aa baay'ee argitee deebitee immoo galaana kanarrattis wanti hin taane ishee qunname dubartiin jechuudha manaa bu'uun isheellee hin ta'u garuu immoo yaada harmee isheetu obsa ishee dhowwee taa'umsa ishee dhowwee gara Yemaniitiin eegaluu jammarte gara Yemaniitiin yeroo eegaltu duriyyeen baalageen atumatti taphattu gara Saudi Arabiyaa galte jennaan immoo mana dalagaa galsanii kan itti taphatanii too dhiisaniyyuu gaariidha mana dalagaa galsanii damoosa isheen qabdurraa nyaatanii yaadan taane qunnamanii isuma keessaanuu maallaqa kiyyaatiin furmaata naa baasaa na yaalaa jennaan maallaqa harkaa nyaatanii manaa baasanii bakka hin taanetti dirreen taanetti darbatan maaliif kun lammii Oromoo kan irratti dalagu ilmaan Oromooti kan warratti dalagu Oromoon hin bilisoomnaa jedhan akkamiin bilisoomname nuu ija banatu Oromoomatu deebisee ija wal jaamsaa jira Oromootu deebisee warratti dalagaa jira Oromootu yaadan taane warratti dalagaa jira obboleettiin keenya kun jechuudha yeroo laaltan jechuudha nama biyyaa boofuu hin taatu maaliif haalli jireenyaa itti gadi jigee harmee ishee itti gadi kufee jennaan gara silaayyuu gara xiyyaaraatiin dhufuu yaalii gootillee turte maaliif obsa dhabdee abbaan ishees gara jannata rabbii deemaniiru rabbi jannata rabbii isaan haa galchuu aarii kanaatiin kan kaaste yaada harmee ishee laaltee yaada obboleettii ishee laaltee karoorri kun hundumaa ta'uu nuun darbuu yoo ka'ee makkuma riyaa kiyyaa kanallee biyyuma arabaasa jedhan kana imala jettee karaa Yemaniitiin qajeelte Yemen keessaa bu'aa waa'ee argitee waa hedduu argitee dubartiin waan isheen qunnamne hin jiru waa hedduu keessa darbitee dhufte asitti dirree Saudi Arabiyaa gubbaarratti daldaalaan duriyyeen daldaalaan sareen jechuun ilmaan Oromootu Oromoorratti taphata jiru ammaa kana jechuudha yaa ilmaan Oromoon akka ishee guddattu yaalii godhaa malee Oromoo gaccabsuu warratti yaadan taane dalaguu walirratti dogongoran taane irratti saaxiluu osoo hin taane kanarraa osoo of qusanne hedduu tokko bareedaa isiniin jedha garuu anaan baay'ee natti dhaga'ame jira obboleettii keenya jechuudha tokkoffaan kan maallaqaa haa ta'u inni karaa Yemen irratti qabatanii fiddanii dhuftee Saudi Arabiyaa galtee irratti immoo kaasee dirree Saudi Arabiyaa irratti duriyyeen kan irratti taphattee haa taatu deebistee mana dalagaa argattee maallaqa qabdurraa nyaattee isheen dalagdee dhuftee maallaqa kiyya kanaatiin na yaalaa rakkoo kana keessan jira furmaata naa kennaa jenna jetteetti madda jenna
furmaanni kee dirree akkasii jira jedhanii dirree akkasii saafarsiisan. Yaa ilmaan Oromoo, yaa obboleen akaraa keessumaa irri Saudi Arabiyaa, please obboleettiin haadha keessanii, obboleettiin haadha keessanii, harmee keessanii, dubartiin jechuudha rakkinatu biyyaa baasee malee bal'inatu biyyaa baasee miti. Yeroo yaada ishee gadi fageessitanii hubattan ilaaltan jechuudha. Isheen jireenyi abbaa keenya seggadhamne yookaan haadha kiyyaaf dabarsa jettee jireenya kana hundaa kuttee galaana kana kuttee barahaa kanarratti yaadan taaneen qunnamamtee dhuftee Saudi Arabiyaa galtee sareen dachee Saudi Arabiyaa keessatti taphatte. Garuu immoo jechuudha Oromoon hin bilisoomnaa. Asoo bilisummaan jiraate akka itti goodaa adiitti. Akka goodaa adii keessatti jechuudha akka horii nigidii yookaan akka handaaqqoo nigidii dubartii tokko yeroo sheemiin siniin qabu yeroo dubartii tokko achi dabarsan ittiin taphattan. Mee maal keessan akara keessaniif? Yaa ilmaan Oromoo amsan qabu keessaa kana sinii dhaama. Yaaduma kana soo irraa qusattanii baay'ee gaariidha kun jechuudha. Sinitti haadhaa gaamu seenaan Oromummaa, seenaan obbolummaa, obboleettii keenya fuutanii dogongora guddaa keessa galchitanii, yaadan taanee keessa galchitanii. Obboleettiin keenya amma dalagachuus hin dandeessu. Ganaa biyya deebitee gara biyya isheetti imaluufis maallaqa guddoo ishee gaafata. In dabalatas immoo namni tokko mana tokko kireeffatee jiraachuufis waa hedduu ishee gaafata. Amma daa'ima namaa baattee mana kireeffattee taa'uuf koshinaa hambaa keessa dalagachuufis hedduu tokko ulfaata. Garuu garas ni danda'ameetiinis asoo gargaarsa asoo gootanii fi hedduu tokko miidhagaa nuti dubartiidha biyyaa baane malee biyya ormaa keessatti dararaan kamiyyuu akka nu saaxilu hin beeknu. Kanaafuu jechuudha yaa obboleenya kiyyaa dubartii asiif achi daddabarsitanii ittiin hin taphatinaa. Warri kanneen dalagdan jechuudha guyyaa tokko numa sinii deebi'a gochi kun jechuudha. Maaliif dubartii yoo wayii sukkaara miti yookaan ashaboo miti asiif achi kan ergitanii miskiina yoo jechuun miskiina galaana daaktee dhuftee gadda baasheet of keessaan fixatiin barahaa kana keessa dhuftee biyya Saudi Arabiyaa galtee sareen karaatti nyaattee agatti taphattee dalagaatti ergite mana dalagaatiin birriirraa nyaattee as ergite. Maaliif kufaatiin akkasii kun maal irratti mul'ata? Yaa ilmaan Oromoo badiin kun hundiyyuu unuma warra Oromoo irratti mul'ata malee mee Amaara kamtu waan akkasii kana irratti dalagaa jira? Mee gadi fageessaa yaada. Wanti rakkoo hin taanes, wanti fokkataanis, wanti gaariinis unuma warra Oromoo jennee unuma irratti mul'ataa jira. Maaliif namni tokko akka guddatuun feetan sin akka qaroomuun feetan. Hojiin keessan maal seetan? Nama xiqqeessuu, nama arrabsuu. Kanaan tokkoffaadha. Yeroo ammaa kana keessa jechuudha wanti gaarii kan dalagamaa jiru illee gaariinis bareedaanis kan dalagamaa jiru. Mee Amaaraa irratti argitanitti Oromootumatu Oromoo irratti taphata. Kanaafuu irraa asoo of qusattanis baay'ee bareedaadha. Obboleettii keenyaatu gargaarree walii mari'anne hedduu tokko bareedaa isiniin jedha. Ilmaan Oromoo walitti hin taphatinaa. Gocha kanarraa wala ofaa qusannu. Intalli kun immoo jechuudha obboleettiin kiyya immoo jechuudha obboleettiin keenya kun isheen karaa Yamaniitti dhufte kun jechuudha haadha kiyya rakkoo keessaa baasaa yookaan mana kiraa keessaa baasaa yookaan koshinaa namaa keessaa isheen biddeena kontiraata galtee toshitu kana keessaa baasaa jettee mitittiin kun aarii du'a abbaa ishee dhabdeetiin abbaan ishee du'e jennaan dhuftee gara Yamaniitti gara Yaman kana karaa mangadaa kuttee dhuftee Saudi Arabiyaa galtee yaadni ishees immoo akka alaammatte hin karoorfanneef maaliif diinatu karatti kashalafeesse yaada isheen karoorfattee biyyaa baate yookaan haati ishee mana kiraa keessa jirti ta'a yookaan haati ishee lafa qotattee nyaattuun qabdu ta'a yookaan waa hedduutu jira yaa ilmaan Oromoo walirratti sharan taane dalaguu dhiisne karaa feeneetiin karaa maallaqaaniitis taanaan karaa dandeettii afaaniitis taanaan
osoo wal bira dhaabbanne fokkuu keenya osoo wal bira dabarsine baay'ee tokko bareedaadha. Gochan taane walirratti dalaguun, yaadan taane walirratti dalaguun, akkan taane keessa gashitanii, ulaagaan taane keessa galchitanii, obboleettii keenya kufaatii hedduu keessa gashitanii, isheen yaadni isheen karoorfattee gubattee mangadaa kana keessatti karaa Yemen kana keessatti taatee dhufte karoorri ishee galmaan hin geenye maaliif sareetu nyaate, sareetu karaatti kaayyoo ishee fashaleesse. Obboleettiin keenya kun kan biyyaa baate jechuudha yookaan haati ishee yookaan dhukkubsattuudha ta'a. Rabbillee dhibee kana yala ishee haa baasu. Yeroo ammaa kana jechuudha isheen cimtuudha, dhibee makaroona kana keessaa baatee kan dhufte karaa Yemenitti Saudi Arabiyaa galte jechuudha. Yeroo ammaa kana dhukkubnillee babal'atee jira. Yeroo ammaa kana jechuudha jeequmsa baay'ee jira. Ani too gara siyaasaa osoo hin taane waa'ee siyaasaa keessallee wanti nagarsuun qabu garuu akka nama tokkootti jechuudha. Oromoo marayyuu nan jaaladha. Garuu immoo jechuudha dabalatas immoo waa'ee gandummaa soo dhiiftanii dabalatas immoo jecha hin taane walitti dalaguu, rakkoon kun maaf dalagamaa jettanii osoo wal qorattanii haalaaf naamusaatiin bareedduudha wali hiitanii Facebook gubbaarratti wal saaxiluu, YouTube addaarratti wal faaluun kun yaadni kun ummanni warri xalaanni keenya nutti kolfa malee kan nu gaddu hin jiru, kan nutti kolfu malee kan nutti gaddu hin jiru. Yaadan taane amma fakkeenya Oromoon ofiisheeyyuu walii galtee hin qabdu, tokkummaa hin qabdu. Kunoo ofiisheeyyuu kunoo haadaan hiitee miila wal sakaaltee fuula wal oskitee fuula shaffantee walitti taphataa jirti. Ofumaa warri diinaa komatu malee jedhanii warri diina keenya nutti kolfaa jiru. Isin immoo yaada kanarraa osoo of qusattanii gaariidha. Warri na arrastanis warri like share gootanis galatoomaa isinin jedha. Viidiyoo kiyyaa share like gochuu hin irraanfatinaa. Biqiltuu isinin jedha. Ani yoomiyyuu biqiltuudha. Ilmaan Oromoo marti keessanuu inshallah bilisummaan hin dhufti yoo Rabbi jedhee baga bacaqii birraatti baatanii baga dukkana keessaa baga Rabbi ifatti sin baase. Jawar Muhammad keenya immoo Rabbi mana hidhaatti nuuf haa baasu isinin jedha. Warra mana hidhame Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa warroota akkasii kana namoota hedduutu mana hidhaatti dararamaa jira. Rabbiin mana hidhaatti Rabbi isaanii haa baasu. Warra du'anillee Rabbi nafsee isaanii Rabbi nuuf haa maaru yookaan Rabbi jannata Rabbi isaan haa galchu. Kanaafuu inni hidhamellee nu magaalaa garuu isa nafsee an barbadameetu baay'ee tokko ulfaataadha. Garuu baay'ee akka viidiyoo micittii wabii Hacaaluu tokko argee jechuudha. Seenaan ishee hedduu tokko nutti dhaga'ame. Ijoolleen abbaan qabne yoomuu hin bareeddu yookaan ijoolleen haadha hin qabne yoomuu hin bareeddu. Atoo nyaatiin nyaattuu taati, atoo hin jooriin joortuu taati. Garuu atoo Hacaaluun jiraate suuraa ijoollee Hacaaluu kun akkas addunyaa kanarratti weeraraan hin deemu, asiifachi hin deemu. Kanaafuu ijoolleen abbaan qabne hin taatu, ijoolleen haadha hin qabne hin taatu. Garuu warri gocha kana Hacaaluu keenya irratti dalagdanii Hacaaluu du'an sodaanne Hacaaluu Oromoof jedhee nafsee isaa wareegee goota keenya jechuudha. Hacaaluu goota onneen sibilaa isa jechuudha. Ani garuu gara gama kiyyaatti baay'ee tokko natti dhaga'ame jira. Maaliif iseetanii micittiin kun jechuudha abbaan ishee barriin gaddaa jechuudha. Yeroo ayyaana waan adda addaa kana biyyoota garaagaraa yoo deeme saafaree dhufu dirqama daa'ima isaa waan adda addaa bitee dhufa. Mucaan kun garaa nyaatee suura isaa dhuggatti televiizyinii keessatti. Maaliif daa'imni inni irraanfattu abbaa barsinii galee daa'imni gocha inni guyyaa ayyaana irratti godhu daa'ima isaaf gocha sanatti mul'ate daa'imni gadi baatee abbaa ishee televiizyinii keessatti dhungatte. Kanaafuu jechuudha ani garuu gara gama kiyyaatti baay'ee natti dhaga'amee jira waa'een ajjeessaa Hacaaluu jechuun uummata Oromoof kan wareegame dabalatas immoo lammii Oromoof kan wareegame inni jechuudha. Daa'imni isaa har'a saree taate osoo inni jiraate daa'imni isaa addunyaa kanarra hin deemtu, asiifachi hin deemu. Daa'imni dhiigaa suura daa'imni isaa asiifachi addunyaarra deema. Maaliif daa'imni abbaan qabne hin taatu, daa'imni abbaan qabne hin bareeddu, daa'imni haadhaan qabne hin bareeddu. Ani gara gama kiyyaatti jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kiyya share gochuu hin irraanfatinaa.
dabalatas immoo aamsan qabu keessaas ni dhaamu sabboonaa wayii tokkotu immoo dullatti biyya arabaa fuudhe jechuudha gee kanaafiyyuu haali gaasuma ta'ee jiru immoo jechuudha haa fakkattullee haa gaaramtullee waan fetellee haa taatu gurraatti ma biyya keessii wayya ture yaa obboleessa kiyyaa dogongortee jirta kanaafu wakaan biyya fuutetti hin galtamoo qabeenyuma biyya arabaa fi tirkatte moo maali silaa nuun galle silaayyuu maali haga fetellee taate lammi ma biyya keessii wayya maali fi oromummaa sirraan burqamtu oromummaa kee ofirraa itteen qulleessitu lammi Itoophiyaa ta'uu kee addunyaa maras beeka har'atti immoo dullatti arabaa fuute jechuu oduu tokko dhagee kanaafu viidiyoo isaan immoo sinii maxxansuufis immoo sin sargaa jirtu kanaafu waan argaa jirtan kana waan sinii maxxansuufis hin qabu kanaafi baay'ee tokko sheemiidha sabboonaan keenya dhalaa biyya arabaa tokko fuudhe jedhan yookaan maallaqa ishee jaallate ta'a yookaan haalaaf amala isheetti tole ta'a asuma ta'ee jiru immoo gurraatti ma biyya abbaa keessii wayyaa lammii ma biyya abbaa keessii wayyaa Itoophiyaan sirraa dhiqamteen qulqullooftu oromummaan sirraa dhiqamteen qulqullooftu maaliif ati lammii oromooti wanta taateef lammii biyya keessoo fuutee otoo wajjin bashannantee gaariidhaa fokkattullee haa garamtullee maaliif Itoophiyaan oromoon ikkoo oromoo kakee osoo fuute baay'ee tokko gaariidha kanaafu abbaa sabbeeka yaada garaa isaanii kanarratti illee dubbachuun feene ifa manaa godha yaadaani dubbadhee yaada obboleettii kiyyaa biyya Yaman keessatti dararamtee dhuftee Saudi Arabiyaa keessatti dararamtee yaada isheetu na dubbachisiisee an dubartiidha isheenis dubartiidha yaadan taane keessallee galte kun jechuudha waan marta keenya gaddisiisuudha malee waan nama kofashiisus miti duraan dursees footoo obboleettii keenya waasiifachuu osoo hin taane miidiyaa adda addaa irra laxxafuu osoo hin taane asoo gargaarsa osoo gootanii bu'aa qabu kana bu'aa faayidaa qabu kana maaliif haga feete maallaqa xiqqoo walitti awwaaddaanee buusnee gara maatii isheetti haa galtu gara harma isheetti haa galtu kanaafu suura ishee ajandaa godhatanii obbukkeetti hidhanii miidiyaa adda addaa irra feesbuuk adda addaa irra dhoofuun tokko waan bu'aa qabu miti nutis dubartiidha biyya hambaa keessatti wanta nu qunnamuun beeknu isheen kaayyoon ishee wanta kaayyeeffattee biyyaa baate kaayyoon ishee galmaan hin geenye kaayyoo ishee diinatu karaatti cabse saree maraatu karaatti lakkafe kanaafu rabbi obsa ishee fi haa kennu rabbi illee cinqii keessa jirtu rabbi furmaata ishee fi haa kennu akkasiniin jedha viidiyoo kiyya kanaan qabee kanarratti siniin xummoo kanarratti qabee dhaabbadha inshallah walitti deebina siniin jedha viidiyoo kiyya share like gochuu in irraanfatina ana biqiltuu oromoo siniin jedha yoomiyyuu siniin garaa keessatti biqilaa akkasiniin jedha oromoon wal guddisuu yaala wal xiqqeessuu yaalina ijoo wal jaamsuu walitti baay'isina wal tuffachuu dhiisa tuffii makanatu namaa gad nama godhaa jira waa hedduu warratti hin dalagina gocharra dalagamaa jirurraa of qusadha waan hundumtuu hin darba biyya hambaa keessatti nafnu oromiyaa amashoon fokkattuu sana keessatti galla oromiyaa dachee magarsituu biyya aannanii damma maaliif biyyi keenya jechuudha soo mootummaa gaarii soo qabaattee lammiin keenya biyya Saudi Arabiyaa keessatti mana hidhaa keessatti har'a erga dhibee makaroonaa dhufee ji'a meeqa achi keessatti hin dararaman maaliif sababa mootummaa haqaa dhabneef sababa mootummaa dhugaa dhabneef mootummaan keenya inni nurra jiru yoo jechuudha hayyoota keenya qabee mana hidhaa keessatti dararaa jira daa'ima waggaa 5 mana hidhaa keessatti rakkoorraan gahaa jira kan gudeechisiisaa jira aboo mootummaa maaliiti miti kun waa'ee mootummaa kanallee haasa'uu hin feene du'aayii kan nu gootan irra caalaatti Jawar Mahammad Baqqalaa Garbaa Amzaa Booranaa warna mana hidhaa keessatti dararaman akka rabbi nagaa nu hiiku akka isaan fayyaa ta'anii fayyaa isaanii fi nageenya isaanii hawwina siniin jedha ilmaan oromoo wal jaalladhaa wal kabajaa yaadaa wantaane warratti gaggeessuu dhiisaa wal tuffii dhiisaa siniin jedha baay siniin jedha sinii jaalladhaa viidiyoo kiyya share like gochuu inni maanfatinaa siniin jedha akka sirtii gaarii siniin jedha obboleettii keenya immoo ishee rakkoon taanee keessa galtee jirtu sana immoo otoo walitti awwaaxxaanee haala jiruun ishee gargaarree gara harmee isheetti deebisne hedduu tokko natti tola suura ishee ol dhoofuu osoo hin taane tiktookii adda addaatti firoomsuu osoo hin taane footoo ishee asiifachi oofu baay'isawee oromoon keenya maal isinitti fakkaate suura namaarratti siyaasaa godhattanii footoo namaarratti ajandaa godhattanii suura namaarratti siyaasa odeessuu malee waan tokko galmaan hin geessan maaliif
suura nama olii gad oofuu osoo hin taane tiktookii adda addaa irratti hiitanii asii gachi firfirsuu osoo hin taane gargaarsaan bira dhaabbadhaa gargaaraa. Obboleettiin keenya amma dalagachuu hin dandeessu maaliif garaatti baatti wanta ta'eef ji'a 8 immoo meeqa jedhame silaa oduu dhagee silaa ni qaamaa hin argine. Obboleettiin keenya gara harmee isheetti galtee furmaata rabbiin ishee furmaata haa baasuu fi rabbi cinqii kana keessaa ishee haa baasu karoora isheen kaayeffattee biyyaa baate diinatu karaatti nyaate diinatu karaatti fashaleesse. Yaa ilmaan Oromoo marti keessanuu wal bira haa dhaabbannu. Obboleettiin keenya kuni isheen amma kana Saudi Arabiyaatti sareen maraatuutti taphatte sun jechuudha dalagachuu hin dandeessu mana Arabaa galtee. Dabalatas immoo rabbi osoo nagaan ishee hiikeeyyuu daa'ima sana mee akkam gooti manni kiraa hagam akkam nama dararu nyaanni dhugaatii hagam akkam nama dararu dabalata micittiin garuu haaraadha fireeshiidha afaan Arabaa sirriitti haasa'uu hin dandeessu ta'a waa hedduu jira biyya Saudi Arabiyaa kana keessa biyyoota Arabaa kana keessa marti keessayyuu waa hedduutu nama jira. Kanaafuu suura ishee walii gad oofuu osoo hin taane obboleettii keenya maallaqaan bira dhaabbanne karaa jiruun bira dhaabbanne obboleettiin keenya dabalata iqaamaan qabdu waraqaa eenyummaan qabdu haga taate maallaqa ga tokko walitti too funaanamee fi obboleettiin kiyya gara biyya isheetti too imalte baay'ee tokko gaariidha. Maaliif rakkoon taane keessa jirti harmee ishee bira too galte hedduu tokko natti tola gara gama kiyyaatti footoo ishee walii gadi birirsisiinaa walii gadi noofiinaa footoo ishee akkasiniin jedha turtii gaarii siniin jedha share like gochuu hin irraanfatinaa ana biqiltuu Oromooti akkasiniin jedha.